السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة channel kiyyaa akkam nagartanii fayyaa keessanii warroonni haarawwataa ta'an baga nagaan dhuftanii warri dura jirtanis baga nagaan jiraatanis niin jedha. Warri channel kiyyaa subscribe naa gootanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaa hundi keessanuu inshallah isin jaaladhaa rabbiif jecha. Inshallah har'allee viidiyoota akkasii qaba akkamitti akka hidhamu shakkala dalannu jechuudha. تورتين كيسن وجينا سوى لورات نبي كنا رسالة وصون تكتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي بركاسني أقول إن شاء الله تورتين كيسن وجينا تو إذا مشكلة دنا قول هنتين برباج سولو كون برباج استي أكاسم شنكرتين كرت فجرة تماتمي سديدا كمان برباج سا كوسان برباج سا جزرين برباج سا أكاسم دنيشان برباج سا salsaa yookiin maajoon tamaatiin nu barbaachisaa jechuudha. Haala kanaan eega meeshaa qopheessinee distii finnee zayitii itti naqannaa jechuudha. Anuma faana tura. Egaa kaabila disteessi qopheeffadhee jira. Zayitii itti qicaachuudha. Zayitiin kamuu fayyadamuu dandeettanii zayituuna, zayit zuraa, zayit nabaatii wanta waa qolla ofiisinii ta'u kamuyyuu rakkoo takka hin qabu jechuudha. Waan jaalattanirraa bifa kanaan shunkurtii xiqqoosii erga waliin dhooftanii booda xiqqoosii itti qadaaddanii deebitanii kaarotii itti naqxanii jechuudha. Deddeebitanii tumaa waliin dhooftan jechuudha. Egaa kaarotii takka waliin dhooftanii booda fiddanii lukkootti galchitanii idaamni kun waan daddafaan dalagamu jechuudha. Baay'ee nama tursiisu. Xiqqoositti qadaaddanii deebitanii waliin dhooftanii jikaatanii qimamii keessan qimamii qabdan irraatti godhattanii qimamii mushakkalaa irdii akkasuma filfil aswad qimamii isin bira argamu irratti godhattanii jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Jikaatanii maajoon tamaatimatti gootanii eega salsaatti gootanii bishaan xiqqootti qicxanii jechuudha. Bishaan xiqqootti qicxanii waliin dhooftanii itti qadaaddatanii deebitanii amallee walumaan dhooftanii ilaaltanii ama fiddanii kuusaatti naqxanii jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Qullubbii daakkamaa maankaa tokkotti gootanii eega qullubbiitti gootanii xiqqoo waliin dhooftanii qullubbiin maaliif ammatti godhuun na barbaachise waan ta'eef qullubbiin mi'aa nyaata kanaan kennuu yoo awwala fidee shunkurtii waliin qolla'ee ni badaa jechuudha. Dinnicha akira irratti gootanii jechuudha. Kanaafuu nyaata kamuu yoo gootan qullubbii keessan booda aansitan hedduu nyaata isinii mi'eessa. Bishaan xiqqoo dabaltanii akka dinnichaan bishaan dhuga waan ta'eef amma kunoo bilchaatee jira. Filfil roomii itti gootanii qaaraa qorraa jechuudha. Qaaraan qorraallee hedduu nyaata keessatti akka mi'aawu taasisa. Nyaata keessattuu dhumarra yoo itti godhan jechuudha. Inni yoo waliin bilcheessan ni hadhaaya. Kanaafuu eeguma nyaata san ibidda jala cufuu geennee booda itti goonee jala cufuu qabna jechuudha. Amma ruuza dalaguu ennaa maaliif shiroon kun ruuza waliin nyaatama waan ta'eef kubziin illee ni nyaatama. Zayitii itti gootanii distii fiddanii zayitiidha itti qiccanii ruuza keessan hin garagalchitanii takkaa waliin dhooftanii osoo bishaan ittiin qiceen jechuudha. Zayitii fi ruuza yoo waliin dhooftan hedduu ruuzni sun isiniif mi'aallee
walitti isin qabatu jechuudha. Itti kaatanii bishaan daffaatti naqxanii soogidda jechuudha. Soogidda itti gootanii kaaroo zaadii namni kamuu dalaguu beekaa wanti baay'ee mun barbaachisu. Kun ruuziilleen haala kanaan bilchaate kana fakkaata jechuudha. Amma zalaxaa dalannaa jechuudha. Zalaxaa daqiiqaa gabaabduu wayii asii olii irraa muree gadi isinii dhiisee gaafa sana akkaataa isatti dalagee hunda isaa wacatu jira waan ta'eef irratti hin dubbanne. Zalaxaa dalaguudhaaf wanni nu barbaachisu akkasuma kaarotiidha. Kaarotii mabshuura goonaa, kiyyaara karattafnee, jirjiraa fi kasii, faasolii adiimtuu jechuudha. Boloqqeedhaniin biyya keenyatti. Amma sitti dibsi rummaanaa fi leemuuna zayituuna jechuudha. Jara sadiin walitti kurree itti nannaa jechuudha. Zalaxaan kun nyaata mataa isaatitti ruuzi nyaatu nu barbaachisu. Zalaxaa kana yoo nyaanne nu ga'a jechuudha. Maaliif namatti hin ulfaatu maashaallah. Dhumarra itti gootanii jechuudha. Maashaallah kana fakkaataa kunoo bifa kanaanii ruuza wajjin qophaa'ee jira. Haga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Inshaallah akkasinitti lobbii qaba. Nagaa naa ta'a isiniin jedha.